Akkam jirtu hordoftoota keenya oduu ammaa nu qaqqabee isinitti himnaa dursa hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoowwan hedduu to'ataa jiraachuun beekame. Manni marii nageenyaa mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti ni mari'atu jedhame. Oduu waliin kan isin waliin turu ani galgaloo tufaati amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoowwan hedduu to'ataa jiraachuun beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduu to'ataa jiraachuun jiraattonni himanii jiru. Bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u hedduun to'annoo waraanichaa jala akka seenaa jiran jiraattonni haala jiru argan maddeeniif himaniiru. Kibba Oromiyaa aanaaleen hedduu waraana bilisummaa Oromootiin to'atamanii akka jiran odeessaaleen achii ba'an ibsanii jiru. Namni yaabelloo irraa gara Bulee Horaa deemaa ture tokko waan ijaan arge yommuu ibsu aanaalee Gamoolee, Duddaa Dawwaa fi Bulee Horaa waboon to'ateera. Iddoo sadiitti kellaa hojjetanii konkolaataa dhaabanii nuti shanee miti waboodha. Waraana keessan waan taaneef isin hin tuqnu. Poolisii fi makkalaakaanis yoo harka kennatan hin tuqnu jechuudhaan uummanni nagaan akka deemu gaggeessanii jedha. Oduuma kanaan wal fakkaatuun lixa Oromiyaa aanaa Giddaa Ayyaanaa naannawaa Agar Guuteetti waraanni bilisummaa Oromoo konkolaataadhaan gandoota baadiyyaa keessa deemanii uummatatti walitti qabuudhaan adeemsa siyaasaa fi haala yeroo irratti leenjii fi hubannoo kennaa akka turan odeeffannee jirra. Hubannoo uummataaf kennaa turan keessatti waboon biyya walabaa Oromiyaa ijaaruuf akka qabsaa'u ibsuudhaan uummanni akka isaan waliin ta'u tumsuu qabu hubachiisaniiru jedha. Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti ni mari'atu jedhame. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa dhimma gaagama Itoophiyaa keessaa irratti mari'achuuf walgahii waameera. Mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Ameerikaa kan ta'an ambaasaaddar Liidaan dhimma Itoophiyaa irratti mari'achuun waan murteessaadha jedhu. Dabalataan muummeen ministeera Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuun itti fufuu qabna jechuun ibsuu isaanii BBC'n gabaaseera. Walga'icha irratti qaamoleen lola keessa jiran hunduu lola akka dhaaban deeggarsi namoomaa danqaa malee akka jiraatu loltoonni Eertiraa akka ba'an akkasumas qorannoon sarbama mirga namoomaa akka eegalu walii galla jechuun abdii qaban ibsaniiru. Naannoo Tigraay namoonni kumaatamaan lakkaa'aman fiixee beelaa irratti argamu kan jedhan ambaasaadarri kun ammoo beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuudha jechuun dubbataniiru. Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii ibsa yeroo jalqabaa baasee tureen naannoo Tigraayitti deeggarsi namoomaa gahaan dhiyaachuu baatullee yaaliin mootummaa Itoophiyaa kan jajjabeeffamu akka ta'e ibsee ture. Gama biraatiin immoo miidhaan saalaa bu'uureffatan dabalatee sarbamni mirga namoomaa na yaachiseera kan jedhe manni marichaa sarbamoonni kunneenis qaama walabaatiin akka qoratamanii fi itti gaafatamtoonni seeratti akka dhiyaataniif gaafatee ture. Manni marichaa Itoophiyaa ilaalchisee ibsa baasuuf yeroo garaagaraatti walgahii gaggeessullee osoo waliigaltee irra hin ga'iin hafuunsaa ni yaadatama. Adeemsa kana keessattis miseensota dhaabbatoo shan keessaa Chaayinaa fi Raashiyaan waan mormaniif jedhameera. Manni marichaa bitootessa 2021 Itoophiyaa ilaalchisee marii taasiseen osoo waliin galiin hafuunsaa AFP'n maddeen dippiloomatii wabeeffachuun gabaasee ture. Waajirri qindeessaa deeggarsa namoomaa mootummoota gamtoomanii ajjechaawwan raawwataman ilaalchisee gabaasaawwan ba'an yaaddessoo akka ta'an ibsuun odeeffannoowwan kunneen haala qabatamaa jiru mul'isuu isaanii ibseera. Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii miseensota 15 kan qabu yoo ta'u kanneen keessaa biyyoonni 5 miseensota dhaabbataa mirga sagalee naquu qabanidha. 10 hafan immoo waggaa 2 kan geeddaramanii fi miseensota sagalee haquu hin dandeenyedha. Biyyoonni mirga sagalee naquu qaban kunneen shananis Ameerikaa, Ruusiyaa, Yuunaayitid Kingdom, Faransaa fi Chaayinaa yoo ta'an biyyoonni akka Istooniyaa, Indii, Ayirlaand, Keeniyaa, Niijer, Noorwee, Seent Viinsantii fi Zagiriinidis, Tuuniziyaa fi Veengaam immoo miseensota mana marichaa jijjiiramanidha. Oduu waliin kan si waliin turre galgaloo tufaatii qophii walabummaa niiws neetwoorkii waliin turtii gaarii isiniin jenna.